Akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoota ilmaan Oromoo. Arras barnoota keenya kutaa itti aanuun walitti dhufnee jirra. Kutaalee darban keessatti barnoota keenyaan qubee afaan Oromoo akkamitti akka isaan qubeessaman yookaan akkamitti akka isaan dubbataman irraa jalqabee hanga akkamitti qubeen akka walitti dhufanii yookaan qubaa isaanii sagalee uuman illee walii wajjin barannee sagalee irraa immoo akkamitti jecha akka uumnu walii wajjin barannee irraa jecha keessatti jechoonni laafaa fi jabaa dheeraa fi gabaabaa akkasumas hudhaa fi irra buta ta'anii haala adda addaatiin akkaataa isaan ittiin seera mataa isaaniidhaan barreeffaman walii wajjin barannee jirra. Kana hundumaa darbinee amma gara hima ijaaruu yookaan mata duree keenya keessaa gara isa bal'aatti dhufaa jirra. Hima ijaaruun barnoota keenya isa kanaan duraatu bu'uura nuuf ta'a hima ijaaruutti deemuudhaaf. Kanaaf akkamittiidhaan hima ijaarraa himni tokko maal of keessatti qabataa akkamittiidhaan immoo ijaarama isa jedhu barnoota keenya har'aa keessatti walii wajjin ilaalla. Isa dura barnoota kanaan dura irraa waan baay'ee akka argattan waan baay'ee akka barattan namoota baay'ee irraa hubannee jirra. Garuu ammas komeen qaba. Namoota baay'een barnoota keenya kana ilaaltaniitu viidiyoo keenya ilaaltaniitu irraas barattaniitu jennee otoo eegnu ilaaltanima irra darbuurraa kan hafe barnoota kana irraan fudhatiin haftan namootni murtaa'an jiru. Ergima barnoota kana walii wajjin barachuu jalqabne illee namootni aan quunnamaa jiru walii wajjin dudubbachaa jiru baay'een jiru. Barreeffamaan yeroo walii wajjiniin haasofnu isuma viidiyoo keenya irratti dubbatame akkas ta'utu irra jira akkasitti sirreeffamutu irra jira jedhamee kaa'amee jirullee iddootti hojiirra oolchuu dhiisanii dogoggoran adda addaa argeen jira waan ta'eef tarii wallaalummaa natti hin fakkaatu yoo dhibaa'ummaa ta'e malee. Kanaaf dhibaa'uu tokko malee barnoota barachaa jirru kana sirriitti qalbeeffannee sammuu keenya keessa yoo keenye sammuun keenya yoo fi masaan nu ajajee akkaataatti barreessinu kana sirreessinee akka barreessinu nu gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gara hima ijaaruutti deemna amma. Hima ijaaruu fi wantootni nuun kanaan dura baranne ja'an suni bu'uura nuuf ta'u mee isaan hima dheeraa isaaniin of keessatti qabu tokkoon walii wajjin ilaallee gara hima ijaaruu isa guddaatti adeemna. Kuni amma hima dheeraa tokkodha. Himni kuni jechoota baay'ee of keessatti hammatee jira. Nan dubbisa. Afaan Oromoo haala salphaa ta'een barreessuu fi dubbisuu barachuuf seerota kana beekuu qabna jedha. Kun amma himadha. Hima kana keessaa jechoota baay'eetu jira. Jechi nuun kanaan dura barachaa turre hundum isaanii jiru waan ta'eef isaaniin gaggabaabsee as keessatti ibsuu barbaadeen. Fakkeenyaaf jechoota laafaa fi jabaa ta'an walii wajjin barannee jirra. Laafaa yeroo jennu amma fakkeenyaaf beekuu jedha kuni sagalee dheeraa of keessatti qaba. Akkasumas immoo ka tokkichaan barreeffame waan ta'eef sagalee laafaa of keessatti qabata. Inni kunis amma haala jedha. Laan kun tokkicha jabiniif laafinni sagalee akkuma kanaan dura baranne dubbifamaa irratti hundaa'a waan ta'eef jechuudha. Dubbifamaa tokkoon jechoonni barreeffamanii jechoota laafaa ta'u. Jabaa isa jedhutti immoo yeroo dhufnu amma fakkeenyaaf baani kun asittiin jabaata dubbisuu asittiin laaffata isaan baan immoo ni jabaata. Sagalee jabaas laafaas of keessaa qaba. Asittis jabaa jechoonni of keessaa qaban as keessatti jiru jechuudha. Laafinaaf dheerinaaf gabaabina immoo yoo ilaalle isuma kana fudhannaa beekuu inni jedhama. Sagalee yeroo lamarraatii kan uumame jecha dheeraa beekuu jedhu qabanni kuni dheeraa. Sagalee gabaabaan akkuma kanaan dura argine sagalee gabaabaanii dubbachiiftuu tokko ofitti qabaata. Dubbachiiftuu tokko qofaa ishee yookaan dubbifamaa tokko bira gortee yoo barreeffamtu sagalee ni gabaabbata jenneerra. Kanaaf jechi kana jedhu kuni jecha gabaabaadha jechuudha. Dubbachiiftuu tokko of keessaa of biratti waan qabaatuuf. Kan biraan kan kanaan dura barannee irra butadha. Irra butii sagaleen gidduutti citee yeroo itti fufu dubbifamaa gosa adda addaa sagalee isaanii sagalee lamaaniyyuu tuqee irra darba jennee jirra qabna. Jedhu kun amma baa fi naan asitti walitti aananii barreeffamu irra butadha. Inni kan biraa fi dhumaa hudhaadha. Hudhaan dubbachiiftuun gosa tokko lamaa ol yookaan lamas taatee akkasumas immoo dubbachiiftuun gosa garaagaraa walitti aantee
yeroo dhuftu hudhaatu barreeffama. Yeroo sun yeroo kamidhaa yeroo sagaleen gidduutti liqimfamee addaan citudha jechuudha. Kanaaf yeroo kana jechi barreeffamtu akkasiidhaan barreeffamti jechuudha. Kanaaf himni dheeraan an asitti akka fakkeenyaatti fudhadhe kuni hima seerota nuun ja'an kanaan dura baranne hundumaa of keessatti hammateedha jechuudha. Isa kanaaf jedheeni kanaaf gara hima ijaaruutti dhufna. Hima jechuun jecha tokko ol of keessatti qabaachuu danda'a. Jecha tokko jechuun tokko qofaa isaa hima ta'uu danda'a. Isaa ol immoo lama sadis isaa olis qabaachuu danda'u himni tokko jechuudha. Himni tokko akkuma nama kaasee sagalee laafaa, jabaa, dheeraa, gabaabaa, hudhaa, rabutas of keessatti qabaachuu danda'a. Hunduma isaanii qabaachuu danda'a akka hima dheeraa kana. Tokkicha isaas yookaan lamaan isaanii immoo of keessatti qabaachuu danda'a jechuudha. Himni tokko hima kan isa jechisiisu hiikaa mataa isaatii qabaachuu qaba. Himni barreeffame sun hiikaa qabaachuu qaba. Ergaa barbaachisaa ta'ee fi ergaa ifa ta'e dabarsuu danda'utu irra jira. Himni hiikaa mataa isaatii qabaachuu tureera. Ergaa barbaachisaa ta'ee fi ergaa ifaa ta'e dabarsuu danda'utu irra jira. Hima kan isa jechisiisu jechuudha. Hima tokko yeroo ijaaru yookaan yeroo barreessinu seerota ja'an nuun amma keenya kanaan ala dabalataanii sirnoota tuqaalee adda addaallee of keessatti qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf akka hima kana keessatti sirna tuqaa jirtu tuqaa xumuramuu isaa kan ibsitu mallattoo xumuraa, mallattoo gaaffii, mallattoo raajeffannoo, mallattoolee adda addaas of keessatti hammachuu danda'a jechuudha himni tokko. Mallattooleen suni hiikaa himni sun qabu yookaan ergaa inni dabarsuu danda'u ibsuu fi danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haalli hima ijaaruu isa kana fakkaata. Mee hima murtaa'an akka fakkeenyaatti fudhannee walii wajjin barreessaa haa deemnu. Akkuma sila isinii kaasee himi tokko jecha tokko irraatii qofa uumamuu danda'a. Amma fakkeenyaaf kottu jedha. Kun amma hima jechas jechuma tokkichaadha. Jechi kuni maaliif hima ta'uu danda'e? Ergaa mataa isaa danda'e dabarsaa ergaa hiika mataa isaatii qabuu fi ergaa ifa ta'e dabarsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kottu jechuun nama ta'e yoo waamnu hima yookaan jecha ittiin fayyadamnudha jechuudha. Kan biraan nyaadhu. Kunis amma ergaa dabarsuu nurra jiru yookaan ergaa dabarsuu barbaanne san nuuf dabarseera jechuudha. Kan biraan gaaffii illee himni tokko jecha tokko irraa uumamu tokko gaaffiidhaan ergaa barbaachisaa nuuf dabarsuu danda'a. Fakkeenyaaf maaliif jedhu amma gaaffiidha kun garuu himadha. Fakkeenyaaf namni tokko ergaa ta'e yookaan waan isinitti himuu barbaadu tokko isiniif himee wanta sanaaf garuu gaaffii yoo qabaattan yookaan mormii yoo qabaattan maaliif jecha jedhu qofa fayyadamna. Jechi kun akka himaatti illee fayyaduu danda'a jechuudha. Kanaaf warri kun jecha tokko irraatii himoota uumaman garuu hiikaa fi ergaa barbaachisoo ta'e dabarsuu danda'anidha jechuudha. Kan biraan lama ta'anii hima jecha lamarraatii himni uumamuu danda'anis immoo ni jiru. Fakkeenyaaf mana ijaare kun amma ergaa dabarsuu nurra jiru ifaa ta'e nuuf dabarsa. Mana ijaare. Re'ee bite eenyu isa jedhu yoo gara fuulduraatti fiinne maqaa asitti kaa'uu dandeenya. Tolaan re'ee bite jechuus dandeenya. Garuu innumti kun mataan isaa ergaa ifaa ta'e dabarsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kan biraan re'ee bitte. Isa kana maaliif hin fayyadame? Waa'ee laafinaaf jabina dheerina gabaabina wantoota kanaan dura barannee darbines hundumtuu akka yaadachuu danda'u sababii barbaaduufidha. Amma fakkeenyaaf asitti yoo qubee dubbifamaa taa kana si'a tokko qofa yookaan qubee tokkicha qofa barreessinee darbine re'ee bite jedhamee dubbifamaa jechuudha. Yeroo dubbisnu re'ee bite yoo immoo taallama ta'ee re'ee bitte saala adda baasaa jechuudha. Inni kun dhiira ta'uusaa agarsiisa, inni kun dubara ta'uu agarsiisa jechuudha. Re'ee bitte
re'ee bite. Kanaaf akkaataa nuti itti barreessinu hiikaa adda addaa kennuufii danda'a waan ta'eef jechuudha. Amma fakkeenyaaf waa'ee namichi fakkeenyaaf amma akkuma sila jedhe tolaan re'ee bite jedheeramte. Tolaan re'ee bitte yoo jenne immoo ergaa nuti dabarsuu dandeenyu sana ni faallessaa jechuudha. Tolaan ni jedhu dhiira ta'uu isaatu beeknu bitte jennee immoo yoo barreessine numatti nu barreessuu barbaanne akkuma jedhama tolaan re'ee bite jennee barreessuu barbaanneeti garuu akkasitti barreessine. Kan nuti yaadne tolaan re'ee bite jechuudha. Garuu barreeffamni keenya asitti sababii jabaatii fi tolaan re'ee bitte jedha. Kanaaf seera barreeffamaa keenya irratti yeroo barreessinu sirnaan yaada keenya itti qabne sirriitti barreessuun dura jira kan nuti jennuuf isa kanaaf hiikaa isaa jijjiira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tolaan re'ee bitte inni jedhu kuni hiikaa isaa faallessa yookaan wanta nuti dabarsuu barbaannu sana nu jalaa balleessaa jechuudha. Hubattu jedheen yaada. Kan biraan kitaaba barreesse. Kitaaba barreesse. Kitaaba barreesse. Eenyu isa jedhuu fi akkuma sila jedhee fuuldura isaatti maqaa namichaa galchinee itti fufuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Amma kan nuti hojjechaa jirru hima jechoota lamarraatii uumamanidha jechuudha. Farda yaabe. Farda yaabe. Yoo amma isa kana dubartii jijjiiruu barbaanne farda yaabde jennaa jechuudha. Farda yaabe, farda yaabde. Bishaan dhugde. Bishaan dhuge yookaan dhugde. Bishaan dhuge yookaan bishaan dhugde. Rifeensa filate yookaan dabbasaa. Dabbasaa yookaan rifeensa filate. Amma isa kana yoo shamarranti jiruu barbaanne immoo filatte. Taajjabaadha jechuudha. Rifeensa yookaan dabbasaa filate, dabbasaa filatte. Yoo shamarran ta'u taan ni jabaatti jechuudha. Kan biraan harma hodhe. Daa'imti yookaan mucaan harma hodhe. Harma hodhe. Huccuu hodhe. Isa kanaaf fakkeenya kana hiikaatiin fidee as keessatti wanti hubachuu nurra jiru kanaan dura waa'ee jabinaaf laafinaa irratti yeroo waa'ee dubbachii sagalee qubee dachaa barannu qubee dachaa yeroo isaan jabaatan dachaa ta'anii yookaan lama ta'anii akka qubee warra kaan ittiin barreeffaman jennee turre waan ta'eef isa hubachiisuu barbaadeeni harma hodhe. Harma hodhe. Huccuu hodhe. Amma asitti warra kana dhiisnee isuma kana qofa yoo barreessine ergaa nu dabarsuu dandeenyu ifaatti nu dabarsuu dhiisuu danda'a. Hodhe jechuu barbaannee akkasumatti barreessina. Hodhe yoo jechuu barbaannes akkumatti barreessina. Garuu hima keessa yeroo galu kanaan dura yeroo waa'ee qubeewwan dachaa isinii himne qofaa isaaniitti yeroo barreessinu dachaa goonee yookaan irra deebine lama taasisnee hin barreessinu jennee turre. Garuu hima keessa yeroo galan hiika mataa isaanii kennuudhaa fi akkaataa isaaniitti jabaatanii fi laaffatan sana sirnaan hima sanatti siqanii dubbatamanii sirnaan ergaa nuuf dabarsuu barbaadan dabarsuu danda'u jennee turre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf as keessatti harma hodhe isa jedhu kana keessatti aan kun ni laaffata. Yeroo tokko qofa dubbatamaa jechuudha. Huccuu hodhe inni jedhu immoo asitti sagalee jabaa qabaata jechuudha. Jabaa inni kun laafa. Yeroo barreeffamu garuu wal fakkaata. Qubeen dachaa goonee hin barreeffamu waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaatu akkasitti ilaali himoota gaggabaaboo jechoota tokkorraatiin uumaman akkasumas jechoota lamarraatiin uumaman ilaallee jirra. Ittuma fufnee fakkeenya adda addaa haa keenyu
yoo irra deddeebinee fakkeenya barreessine yookaan fakkeenyota dudubbanne moor nuuf galuu danda'a jedhee sababiin yaaduu fi bilbila haasa'an ture. Bilbila haasa'an ture. Bilbila haasa'an ture. Jechoota yeroo baay'ee nuti itti fayyadamnu sababii ta'eefidha kan kana fayyadame. Har'a ciree koo caccabsaan nyaadhe. Har'a ciree koo caccabsaan nyaadhe. Caccabsaan maal akka ta'e beektu jedhee amana. Har'a ciree koo caccabsaan nyaadhe. Oromoon gadaan bula. Oromoon gadaan bula. Oromoon gadaan bula. Magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaati. Beekaan loon bobbaase. Loon bobbaase. Ama beekaan loon bobbaase. Yeroo dubbatamu hunduma isaanii akkuma kanaan dura sirnoota keessatti baranne harraba keenya irratti hundoofne callisneema akkaataa isaan itti dubbataman sanatti barreessuutu nurra jira jechuudha. Bokkaatu roobaa jira. Bokkaatu roobe yookaan bokkaatu roobaa jira. Roobaa bokkaatu roobaa jira. Isaan kun amma kan jechoota lamaan jechoota sadii oliin barreeffamaa jiranis jiru jechuudha. Fakkeenya isiniif baay'isuuf jedheeni barnoota keenya kutaan har'aa wantoota baay'ee irratti haasa'amu qabu waan ta'eef fakkeenyoti yoo baay'atan hubachuu dandeessu jedhee sababiin yaadeefidha. Kaleessa siif bilbilaan deebisuu didde. Kaleessa siif bilbilaan deebisuu didde. Kaleessa siif bilbilaan deebisuu didde. Qubee afaan Oromoo barreessuu barachaa jira. Qubee afaan Oromoo barreessuu barachaa jira. Qubee afaan Oromoo barreessuu barachaa jira. Dacheen Oromiyaa waa maraan badhaatuudha. Dacheen Oromiyaa badhaatuudha. Dacheen Oromiyaa badhaatuudha. Eda halkan abjuu kiyyaan si argeen ture. Eda halkan abjuu kiyyaan si argeen ture. Isa kanarratti waan tokkoon haasa'uu barbaada gara dhumaatti waa'ee irra butaa ilaalchisee
baay'een ilaalaa namootni murtaa'an ammayyuu hin sirreeffatiin jiru. Amma fakkeenyaaf halkan akkasitti kan barreessan jiru. Halkan abjuu akkasitiin kan barreessan jira. Inni kun afaan Oromoo keessatti tasuma hin fudhatama hin qabu. Seera isaas miti. Maaliif seera nuuni yeroo waa'ee irra butaa barannee qubeen dubbifamaan kamiyyuu walitti aanee lamaa ol ta'ee hin barreeffamu. Even dubbachiiftuun illee jechuudha. Dubbachiiftuunis dubbifamaanis lamaa ol ta'anii walitti aansanii hin barreeffaman afaan Oromoo keessatti. Kuni seera afaan Oromoo keessatti tasa hin jiru. Asitti yeroo baay'ee maaltu nama dogoggorsaa? Yeroo sagaleen irra butamu bakka sanatti qubee inni kun yookaan inni kun waan jabaate nutti fakkaata. Isa kanatu nu dogoggorsa iddoo baay'eetti. Kanaaf of eeggannoo haa goonu. Ammas wallaaltanii miti ituma kana argitanii viidiyoo waa'ee irra butaa barsiisne irratti illee sirriitti hubachiisee hin jira. Isa kana ammas ergi isa hubattanii isa ilaaltanii illee namoonni sirreessin jirtan jiru. Maaliif hin bartanii jechuudha. Amma isa kana akkasitti barreessuun ituu isinirra jiru haala akkaataa dura sana sammuu keessan keessatti yookaan harka keessan irratti hubatame kanaan dura qabatanii jirtanii barreessuu qofa sababii barbaadaniifidha malee wallaaltanii miti. Kanaaf adaraa sirreessaa. Ofii koo baay'ee rakkadha afaan Oromoo qubee sirreeffame yoo barreessine hin dubbisu waan ta'eef kana irra deddeebi'ee isinitti himu. Ammas yeroo namoonni ana wajjin barreeffama adda addaa waliif barreessitan hin argitu. Yeroo baay'ee isinii sirreessuun yaada. Barreeffama dheeraa adda addaa barreeffamanii jiran yeroo dubbisu qubeen sirriitti butamee barreessamne taanaan laaf dubbifamu waan ta'eef dubbisuun dhiisa yeroo baay'ee. Kanaaf yaada keenya itti haalaan nuyi. Amma yeroo koo itti fudhadhee barnoota kana akka wajjin barannu kanan gochaa jiru sabni keenya afaan isaa sirriitti baratee sirriitti beekee seera isaatiin barreessuu haa danda'u yookaan barreessuutu irra jira jedhee sababiin yaaduufidha. Inni lammaffaa fi inni guddaan sababii ani barnoota kana barsiisaa jiruu fi afaan Oromoo seera mataa isaatii qaba waan ta'eef seerri sun qabatamee akka inni jiraatu qabatamee akka inni turu akkasumas immoo dhaloota dhufuu fi sirnaan itti fufuu sirnaan daddarbuu akka inni danda'uufidha. Kanaaf nuyi immoodha amma warri amma dhalootni ammaa kuni qubee afaan Oromoo kana barachuudhaaf carraa arganneera, ittiin barachuudhaaf carraa arganneera, barnoota adda addaa ittiin barachaa turreera, ittiin waliif galaa jirra, ittiin ergaa waliif daddabarsaa jirra, ittiin dhaamsa barbaachisaa ta'e walii keenyaaf daddabarsaa jirra. Kanaaf dhalootni nu booda dhufus qubeen afaan Oromoo seera mataa isaatii qaba waan ta'eef seera sana beekee akkaataa seerri sun jedhutti qubee afaan Oromoo kana itti fayyadamuu akka inni danda'u akkasumas seera qubee afaan Oromoo kana tursuu akka dandeenyuu fi sirriitti itti fayyadamuutu nurra jira. Kanaaf ammas cimseen ergaa koo isiniif dabarsa. Adaraa wantoota barachaa jirru kana sirriitti hordofaa. Sirriitti hordofuu qofa miti sirriitti hojiirra oolchaa. Nu fayyada, afaan keenya hin fayyada, aadaa keenya hin fayyada. Oromiyaa fi Oromoo hundumaa sirriitti fayyaduu danda'a jedhee sababiin yaaduufidha jechuudha. Baay'ee naaf ulfaadhaa, baay'ee galatoomaa. Barnoota keenya har'aa asirratti hin xumura. Akkaataa ittiin hima ijaaruun akkamittiidhaan akka ta'e akkasumas immoo himi tokko ergaa mataa isaatii dabarsuu, ergaa ifaa ta'e dabarsuu danda'u akka inni qabu walii wajjin ilaallee jirra. Yaada keessan yaada fooyya'uutu irra jira jettanii yaaddanii yaada ciminaas yaadota qabdan kamiyyuu karaa keessaas kallattiidhaan quunnamuu dandeessu. Yaadni keessan baay'ee nu ijaara, baay'ee nu tumsa waan ta'eef akkasumas gaaffiif waan isiniif hin galle qabaattanii jennaan nu quunnamuu dandeessu. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Baay'een isin jaalladha ilmaan Oromoo. Ulfaadhaa.